waa'ee ishee dhaga'een baay'een gadde. Arkii malee gartaa ofeete arjoomtaa gariin ifa abdataa si maleen qabu yoom harkanaaf laattaa yoom harkanaaf laattaa. Ani maqaan koo Yohaannis Dabliin jedhama. Kanan dhaladhee guddadhe godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqqamtee naannoo Dargee jedhamtu keessattidha. Maatiin koo maatii giddu galeessaa waan turaniif barumsa irratti akka leeyya'u hin barbaadani. Sababa kanaafis kutaa tokkoffaarraatii jalqabeen barataa amala qabeessaa fi barataa gaarii amala qabeessan ture. haa ta'uutii garuu kutaa 10ffaa yeroon ga'u miirri dargaggummaa naa dhufee ijji koo shamarran ilaaluu jalqabee xumura irrattis shamarran hawwii maqaan jedhamtu waliin jaalalli ishee irraatii na qabe. Fedhii jaalala koo ibsachuun haga kanaanatti hin ulfaanne. Anis ta'e isheen toora sooshaal miidiyaa feesbuukii waan fayyadamnuuf karaa sana salphiseen akka ani ishee jaalladhu nitti hime. Hawwiinis xiqqoo erga naratee booda gaaffii koof eeyyamamtuu taatee lamaan keenyayyuu jaalala mi'aawaa fi hedduu namatti tolu keessa dambaliinee kufne. Feesbuukii irras darbee waliif bilbillee maatii keenya dhokannee halkanii fi guyyaa akka nama walga'ii gaggeessuutti jaalala keenya bilbilaan waliin dhandhamachaa turre. Hawwiin koo anaaf maqaa addaa naaf baaftee eebbaa koo naan jetti. Ati anaaf eebba rabbi naaf kennedha jettee sossobdee na qabatti. Sin jaalladha yeroo isheen naan jettu onneen koo isheedhaatiif lamatti gargar ba'a. Yeroo hedduu wal argina jedhee ishee kadhadhee gaafadhus maatiin ishee waan itti oriyaniidhaaf hedduu na diddi turte. Haa ta'uutii garuu guyyaa tokko tole naan jettee magaalaa Naqqamteetti kan argamu iddoo bashannanaa riizoortii kookeetitti anaaf hawwii koo wal arginee yeroo jalqabaafis otoo lamaan keenya itti yaadiin dhungoodhaan hidhii koo keessa xuuxxee hawwiin koo na gaggabsite. Simale damadamatiya simale dato jirungiya simale lafudonangali simale karamanaketi simale warrakile sobi simale jaalalti kooketi. Guyyaan sun anaaf guyyaa addaa fi hanga yoonaattillee guyyaa naaf hin dagatamnedha. Oolmaa bareedaa waliin dabarsinee anaa fi hawwiin koo walirraatii gargar baane. Haa ta'uutii garuu jaalalli anaaf ishee gidduu jiru itti fufee hamma gaa'ilaatti gahuu hin dandeenye. Akkan baay'ee ishee jaalladhuu fi lubbuu koo isheef jedheen dhabuu akkan danda'u otoo beektuu hawwiin koo ana eebbaa isheetiin guyyaa tokko naaf bilbiltee miira gaarii keessa waan hin jirreef kanaan booddee naaf hin bilbilinii naan jette. Jecha akkasii natti haasoftee waan hin beekneef maal na jalaa taate kan jedhu baay'ee na rakkise. Yeroon itti bilbiluu fi barreessuu fi hawwiin koo homaa naaf hin deebiftu. Akka naman dhageenyeef akka naman argineetti ergaa koof bilbila koo dabarsiti. Dhumarrattis karaa feesbuukii isaa ta'u bilbila isheen bilook na goote. Sababni naaf laatti tokkoyyuu na bira waan hin jirreef hawwiin anaaf sammuu koo keessaa baduu didde. Sababa kanaanis turtii waggaa lamaa booddee ani yuunivarsiitii Bulee Horaa barnoota fayyaa yookiin narsiingiidhaan yeroon deemu hawwiin immoo yuunivarsiitii Wallaggaatti barnoota ishee jalqabde. Marqaa gubatee isa argitu hubata akkuma jedhan yuunivarsiitii galeellee jaalalli ishee homaa tokko na jalaatii hin hir'isne. Suuraan piroofaayilii moobaayilii koo yeroo isheen na waliin jirtus haa ta'u har'a hanga isheen na waliin hin jirretti suura isheerraan ala guyyaa tokkoyyuu jijjiirame hin beeku. Guyyaa tokko siriyaan koo narratti argee mucayyoo kana ni beektamoo jedhee na gaafate. Anis eeyyeen nan beekaanii maali ati ni beektaa jedheen isa gaafadhe. Anaa fi hiriyaan koo yeroo sana yuunivarsiitii Bulee Horaa keessatti barnoota waliin baranna ture. Kanaan booddee hiriyaan koo eeyyeen nan beekaanii jaalallee kee turte moo jechuudhaan na gaafate. Anis otoon sodaatiin akka isheen jaalallee koo turtee fi sababa ani hin beekneen garuu akka isheen na cuftee erga walarraatii adda baanee waggaa 2 lakkoofsisnin itti hime. Kanaan
booddee siriyaan koo itti fufuun wal bira geessaniittu jechuudhaan na gaafate. Anis deebiseefiin wal bira gahuu miti gorora hidhii isheeyyuu guyyaa tokko qofaan unadhee ergasii hidhiin koo haga har'aatti kunoo akkuma gogeetti jira jedheen hin deebiseefi hiriyyaan koo ergasii deebisee siin rabbitu si baasee namni ati jettu kuni karaa maatii isaa dhibeen HIV AIDS isa qabee dhalootaan miidhamee rakkachaati jira naan jedhe. Ya Rabbi yaa gooytaa maaliif na jalliftaa? Ya Rabbi yaa gooytaa maaliif na jalliftaa? Jiraachuun jabaattee hirmadhu yaa gooytaa keessa kiyya gartaa keessa kiyya gartaa. Yeroo kanatti ani bakkan jiru wallaaleen waanan ta'uun dhabe. Jaalalleen koo silaa anaan na jibbite otoo hin taane uumamaan rakkoo ishee mudateen narraa adda bahuu ishee hubadhe. Rakkoon karaa maatii ishee dhufe dhala isaanii irratti illee akka biqileen arge. Yeroo kanatti ani akka dhuunfaa koottiin gadduu malee wanti sammuu koo keessatti dhufe hin jiru. Qalbiin na cabee hiriyaa koottis waan hin haasa'u wallaale. Sababa rakkoo kanaanis maatiin ishee lamaan isaanii yeroo dhiyoo keessatti addunyaa kanarraatii akka boqotaniin dhagahe. Hawwiin koo namni ani baay'ee jaalladhuu fi lubbuu kiyyalleen dhabuu fi kunoo kana na jalaa taate akka itti deebi'een jaalala koo duraan dhandhamanneef hawwiin dhibee kanaan qabamtee jirti. Akka isheerraan fagaanneef immoo hawwiin koo otoo natti himiin dhiphina kana keessa jirti. Mee hiriyoonni koo seenaa kana isiniif hin qoode maal gochuu akkan qabu yaada keessan naaf qooda. Ana obboleessa keessan Yohaannis W magaalaa Naqqamteerraa nagaatti galatoomaa. Ashama akkam jirtu kabajamtootaa hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessanii fi ato'ichaa guyyaa har'aa xalayaa baay'ee nama gaddisiisu obboleessi keenyi Yohaannis W Naqqamteerraa nuuf erge isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isin irraa barattanii fi gaddi guddaas isinitti dhaga'ame homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleessa keenya Yohaannis xalayaa kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi. Kabajamtootaa hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 jireenya isaa boriidhaaf obboleessi keenya maal gochuu akka qabu komentii jalatti akka barreessitanii fi kabajaan isiniin gaafadha. Wantoonni akkasii jireenya keenya keessatti yoo nu mudatan baay'ee kan nama gaddisiisanidha. Keessumaayyuu dhibee kanaatiin dhalatanii guddachuu dhugaatti haa ta'uuf yoo ta'e yeroo ammaa kanatti dhibeewwan dhukkuba HIV AIDSiitiin ol jiran hedduu isaaniitu jira. Haa ta'utii garuu baroota 90mootaatiin as dhukkubni HIV AIDSii namoota hedduu lubbuu isaanii addunyaa kanarraatii akka galaafate hundumti keenyiyyuu ni beekna. Obboleettiin keenya kunis carraan gaddisiisaa kun ishee qunnamee dhibee kana waliin dhalatte. Cubbuun karaa haadhaa yookiin karaa abbaa gara maatii isheetti ol seene isheefillee hafe. Jireenya ishees haala jibbisiisaa fi nama dhibu keessa ishee buuse. Akka nama kaanii miira guutuudhaan haasa'uus ta'u taphachuun namoota akkasiitti ni ulfaata. Obboleessa keenya waan jaallattuuf jalqaba irratti jaalala kennitee fi dhibeen kun isheerra jiraachuu isaa erga bartee miira gaddaatii waan tuqamteef isarraa adda ba'uu filatte. Baay'ee kan nama gaddisiisudha. Ani obboleessa koof dhaamsan qabu yeroo tokko dubbiin akkasii jettees ta'uu ni danda'a. Qaamaan deemiitii dhuguma dhibeen kun irra jiraachuusaa afaan isheerraatii jalqabatoo mirkaneeffattee kan jedhu yaada siif hin qaba. Maaliif yoo jettan yeroo tokko hawaasa keenya keessatti kan nama mudatu waan ta'eef sababa maatiitiin firoottan ijoollee fi namoonni maatii sana bira dhaqan maqaan hin taane yeroo itti laatamu ni dhagahama. Kanaaf deemii ishumaatiin gaafadhu siin jechuun barbaada. Lammaffaa irratti kanan sitti himuu fedhu akka hiriyyummaa fi jaalallee godhattee bultoo dhaabbachuun akka hin danda'amnee fi akka inni ulfaatu nan beeka. Haa ta'utii garuu obboleessa ta'uu fi waan dandeessuuf jaalallee kee duraa kanaatiif obboleessa haadha ishee ta'ee fi kan jedhu dhaamsa siif hin qaba. Egaan kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 yaada keessan obboleessa keenyaaf qooduu duubattiin jedhiinaa jechaa qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti. Hanga yoonaattis waan na dhaggeeffachaa turtaniitiif guddaa galatoomaa isiniin jechaa laayikii fi sheer gochuun deeggarsa keessaniin illee na waliin turaa jechaa akkanumallee namoonni
chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u qilleensa irra ni oolchiti. Isinillee subscribe gochuun maatii keenya argaa taatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u yoo qabaattan karaa lakkoofsa bilbilaa karaa telegiraamii duwwaa 937386564 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiista Shoomeen jedhama. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan hundumaatti fayyaaf nagaa isiniif haa laatu. Turtii gaarii. Arjoomni ilma namaa utan qabuhumaa. Arjoomni ilma namaa utan qabuhumaa. Etunaaf wayyina dirma dhugaa yoonaa. Siwaame Moolaanaa siwaame Moolaanaa.